Muummeen ministeera keenya Dr. Abiy Ahmed Nobel Prize argachuunsaa Oromoo hundumatti gammachuu uumeera. Bu'aan badhaasa isaanii kana immoo yoo ilaalle qabsoo ilmaan Oromoo qabsoo qeerrooti. Seenaa Itoophiyaa keessatti mootonni Habashaa hagammaa biyya kana bushaniin jedhu haga bitaa turanitti eenyu isaanii illee badhaasa kana arganne. Badhaasa kana ilmaan abbaa gadaa keessaa Dr. Abiy argachuun Oromoo hundumaaf Oromoon biyya kana diigootu hin ta'in bushuu aga danda'u kun immoo addunyaa irratti illee hagam bakka guddaa akka qabu nu argisiiseera. Karaa sana gammadeera. Karaa tokko immoo Dr. Abiy badhaasa kanarraa ka'anii uummata sagalee isaaniif ta'ee badhaasa kanaaf isaaniin ga'e dagachuun isaanirra hin jiru. Dhiiga qeerroorra dhaabannee as kan dhaabachuu jirra nuti. Salphaatti illee as hin geenye salphaatti namni as dhufeetoo asitti miidiyaatti dubbachuudhaaf miti dhaabachuuyyuu bakka hin dandeenye turre. Heebba kan argatee nama hundumaa walitti araarsee beekaan keenya nuuf mo'achuunsaa baay'ee natti gammadeerani. Akka waan uummanni Oromoo hundi akka mo'ateeti. Uummanni Oromoo akka mo'ateeti. Saba hundumaayyuu qixaan ilaalee gaaffii Oromoon gaafate kana nuuf deebisee nuti itti gammanna. Ammallee eeggachaa jirra. Hoobsaan eeggataa Oromoon obsa guddaa keessa darbee tas ga'ee jira. Isuma kana kan nuti gaafannu. Ulfina kana duuba eenyu akka jiru isaanillee beeku. Uummata Oromoo fi qarreef qeerroo Oromooti. Dubartiin ulfaallee toon hafiin kan aarsaatti kaffalanii Dr. Abiy bakka kanaan ga'an. Isaan badhaasa kana argachuutti hundumtuun gammada Oromoon. Garuu duutii uummata Oromoo irraa ammallee dhaabbachaa jiru itti caalaa jira. Rakkinni uummata Oromoo Wallagga Gujii irra jiru Dirree Dawaa akkasuma magaalaa Finfinnee kanarratti illee abbaa biyyummaa keenya irra kanaaf kan isaanirraa eegamu hedduudha. Hojiin Dr. Abiy kan nama gammachiisus jira. Harki caalaan yoo nama gammachiise wanti hafus jira. Wanti hafu ammallee ajjechaan Oromoo irraa hin dhaabbanne inuma du'a. Inuma hidhamaa jira dhoksaadhaanis ta'u lixa Oromiyaatti Wallagga keessatti Gujii keessatti Kamiseetti sabnumti biraallee bakki itti miidhamu jira. Uummanni Oromoo haga kana dararamee rakkachaa du'aa jira. Duuti kun hin dhaabbanne jechuudha har'allee. Kanaafiyyuu biyyi tokko biyya kan taatu tokkoffaa yoo duuti dhaabbateedha. Kanaafiyyuu du'a kana hambisuudhaaf gara nageenyaatti deebisuudhaaf atattamaan wanta kana itti siqanii akka furmaata itti laataniin jedhaan. Ilma abbaa gadaa bara taayitaarra taa'etti Oromoon tokkoyyuu du'uun irra hin jiru akka yaada kootti. Because durii Oromota Oromoo miidhee jedhama. Har'a immoo eenyuun komatta. Oromota Oromoo ajjeese jettamoo himachuuf namatti ulfaata. Kanaafi muummichi ministeeraa keenya dirqama guddaatu isaanirra jira. Uummata qe'eesaatti cunqursamaa jiru. Uummata qe'eesaatti saamamaa jiru. Uummata qe'eesaatti hidhamaa jiru kana irraa dhaabuu jedhee Oromoon abdii godhate. Hundi keenya abdii godhannee filmaata isaaniif irra malee bulleerra. Ammas yeroon isaa hin darbine gorsituu diinaa bobaasaanii jala keewwatanii saba kanaaf kan malu irraa maqsuu isaaniirra jaarsolii Oromoo, beektota Oromoo, hayyoota qabatanii Oromoo duwwaaf hojjetan jechuu miti. Biyyattii kana waaltessaa kan ta'een baalaansiin kan ta'een nagaaf tasgabbii biyya kanarratti dhufuutu irra jira.